Kanaaf kun ammoo gartanii akkuma argaa jirtanitti addunyaa keessa wanni Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaa jiru gartanii argaa jirtanii rabbi nagaa haa godhu jechuudha. Iraan kaleessa gartee nukleeraa hedduu Israa'el irratti darbattee halkan dheengaddaa sibbira halkan dheengaddaatiin bira kalee hinnaani. So kanaaf 180 ka Israa'el amanteen gartee ka miidhaan guddaan Israa'el irra gahee jira. Israa'el gammaan dhoofatti. Akkasuma addunyaan ka waa waakkatan ifatti gartee ka social miidiyaan tolee jira bahee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e miidhaan guddaan Israa'el irra qabee jira. Haga xiyyaarota isii miigii F-15 fi F-35 jedhaniin gurguddaan bakka inni taa'etti gartee Libaanos dha'uudhaa fi inni qophaa'etti gartee daaraa godhuu bakkoota gartee warra tikaa isii dha'uu Israa'el Gaaza qofan irraa dha'ume jettii wanna hedduu gartee tahee jira. Akkasuma kaamma isaa walitti dhaaddachaa jiranii mootummaan Israa'el illee dachii irraa si'a xaasii balleessa jedhaani ammoo Iraan illee wanni isiin jetteen yoo ka'ati lamuu deebitee waa goota ta'e kun xiqqaadhaa guddaa kana caalu ka walirraa hin cinne balaasitti buusachuudha walitti dhaaddachaa jiranii akkasuma gartee gaa biyyoonni hedduun Iraaniin dhabamsiisuu qabna jedhanii Ameerikaan biyyoon akka Ingilizii akka Jaarmaan hedduun Faransaay hundi isaaniitu Israa'el wajjin dhaabbannaa jechuudhaan wanni hedduun deemaa jira sodaa guddatu jira. Gartee ka Iraan humna qilleensaa isii ammallee cufteetiin deebii Israa'eloo deebisteef eegaa jirti. Dhaadannoon gamaa gamanaayyuu walitti dhaaddachaa jiranii. Israa'el ammoo hirii argadhe tanaan lafarraa si'a xaasii balleessa kan jedhuun gartee ifaa ifatti dubbattee akkasuma Iraanillee akkasuma jirti haa ta'u wanni kun baay'ee ulfaataadha. Gartee ka lubbuun namaa hedduun ni baddii qabeenya hedduun ni badaa lola keessaa wanni argatan hin jirtu. Warri nukleera qabu meeshaa guddaa qabu kaa'ama sodaan guddaan addunyaa irra deemaa jirtu. Wanni Israa'el godhuu barbaaddu bakka nukleera isiin gartee itti summi waan kanaan dalagan itti kuufattedha jettee jechuudha. Yoo isiin kiyya dhoofte Iraanillee anis kan ka'e bakka beekaa tokko tokkottidha kan jedhu walitti dhaaddachaa jiranii. Wanni kun kaadeemee mooraa lama addunyaa keessatti baasuu deema. Gartee mooraan lama yoo dhalatte ammoo lolli sadaffaa addunyaadha kaa jedhee sodaatamaa jira. Kuyyoo ka'e ammoo guutuu addunyaa waliin gaa jechuudha. Balaan deemaa jiru garee lamatti adda baate addunyaan. Gaafa kana addunyaa guutuu akka lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa dabreetti lolli addunyaa kana guutuu qabu kaa jedhamee sodaatamaa rabbi nutti hin fidini. Rabbi nagaa haa godhu warri gartee irree qabaa walitti dhaadatuu fi meeshaa walii agarsiifachuuf abbaa irrummaadhaa deemura hunda rabbi nurraa haa cabsu dhiiga uummataa warra gannaquu deemu jechuudha. Gamaa gamanaa hundinuu mujrimaa jechuudha. Wanni waan kana dalagu guutuunu tokkollee namni haqa ofiitiif lolaa jiru hin jiru. Hundinuu gartee olaantummaa agarsiisuuf deemanii uummanni haqa qabu ka gartee zulluma miidhame uummata Filisxeen qofaa jechuudha. Uummata Filisxeenii warroonni uummata Filisxeenii irra silaatuman biyyoonni Arabaa ka isaan gargaaranii silaa hadha waa hunda godhan waliin dhaabbatanii Israa'el wajjin gartee uummata Filisxeenii tumaa jiranii. Kanaaf gartanii kun nama gaddisiisa akka nama musliimaatiin nu keessaayyuu uummanni musliimaa jechuudha. Salphinnaa kun ammoo gartee uuma jiru Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam zabanul aakir yoo Yahudaaf Nasaaraan boolla wakkalleellee seentee jala warra seenuu jira jedhee kanuma wanni jirtu inshaallah. Warra shahidummaa rabbi haa kennu ka gartee madaa rabbi haa fayyisu ka beela rabbi haa nyaachisu namni dandeettan uummata Filisxeenii waan dandeettanii uffataan nyaataan gargaaruu du'aayii godhuu fi kana qofa jechuudha. Wanni achirraa fi kuwwan hundinuu warri gartee shii'aa gamanaa lolullee warri gartee Yahudaa ka Israa'el gamasii lolullee guutuunu dantaa siyaasaa mataa ofiitii fi mujrimummaa ofiitiif gamaa gamanaa lolanii gartee jarri namaa walitti waan fedhan yoo wal godhan wanni keessa qabnu takka illee hin jiru jechuudha. Ammoo gartee miskiina uummata nagayaa sibiiliyaan gama hundaa jechuudha. Kan gartee Iraanillee ta'ee kan Israa'elillee ta'ee uummanni qulqulluun gartee ijoolleen daa'imman dubartiin manguddoon jidduu kanatti dhumatan akkuma gartee lola Raashaadhaa fi Yuukireen deemaa jiru keessatti uummanni hedduun miidhamee addunyaan tun guutuun cabxetti lolli bu'aan inni qabu kana jechuudha. Kanaaf hagana isiniin jedha inshaallah rabbi nagaa haa godhu ka gama biyya keenyaatti illee wanni kadhachaa turre kanuma lolli bu'aa takka illee hin qabu alhamdulillah ammoo warri diina keenyaa laamshatee bakka hundaayyuu akka nama elektiriikiin qabee hollachuu jira. So kun kana oduu bal'oo kan biraa inshaallah bal'innaan waa'ee Itoophiyaadhaa fi Ijiptii kan jiru inshaallah yeroo biraa waliin finna meeshaaleen gartee kaliyaan isinii tuqes torbaan dhuf keessatti akka Finfinnee keessa bashannanu abdii irraa qaba. Waan hedduu isin gammachiisu hedduu arguu deemtanii akka Itoophiyaatitti alhamdulillahi rabbil alamin. Gama itti aanutti gama mata duree lammataa ta'an obbo Jawaar Mahammad Dabraa jechuudha. Dhaamsa kana obbo Jawaar Mahammad biraan naageettan. Jawaar Mahammad yeroo baay'ee irraa dubbadha. Wanni irraa dubbadhuu fi waan hadha inni irraa gartee shaqqaadu dhiiga ilmaan namaa keessaa dhiiga ilmaan Oromoodha. Akkuma kalee gannaqsiise hadha illee gannaquuf deemu kan nu akka isaa ciifnee Starbucks inni miti ka qabsoofne. Starbucks inni qabsoofne Ameerikaa ciifnee paaspoora biraa baannee qabsoofne. Dhiiga itti jistine lafee itti cabsine wareegama gaarii itti kafallee jirra biyya tana. Itoophiyaan hireen hadha argamte dhiiga ilmaan namaatiin dhufte. Dhiiga itti nadhee jirra. Dhiiga itti jistinee jirra. Lafee itti cabsinee jirra.
wareegama namuun kafalee itti kafallee jirra jechuudha. Wareegama namuu ittiin kafaliin itti kafallee jirra. Dhiiga ijoollummaa teennaa saba keenyaa biyya teennaaf gannan'ee jirra. Yeroo teenna gannan'ee jirra. Kaleessuma gartee gabbayanii Ameerikaa dhaqanii miidiyaan qabsaanii abbaa qabsoodhaa hayyuu goota jagna beekaa anasii beekaa gara hin jette deemin gadi nama madhattu jechuudha. Gahee wanni Jawaar Mohaammed amma baay'ise fakkaata namni kun heddummeessee jira jechuudha. Ummanni keenya nagaa haa argatu. Ummanni Itoophiyaa nagaa argatu Jawaar. Jawaar hin biraan naa argamsiisa. Jawaar ummata Itoophiyaa irraa bu'i. Keessaayyuu ummata Oromoo irraa bu'i. Si gaya. Ni gaya. Gannaqsiifte dhiiga ilmaan namaa. Wareegama qaalii si kafalte ilmaan Oromoodha. Ummata Oromoo ibiddan naxxee biraa deemtee ijoollee 87 sirratti wareegaman maqaa keetiin gartee kabbaben namarsan jettee ficcisiiste interviisi godhanii jennaan durriyyee yoo isin gartee karaa isin deemtu dhumatte maaltu nagalcheette jechuudha miidiyaa irratti beetii irra dhiyaatte I think beetii irratti ammoo dubartootti intervii godhe. Ilmaan Oromoodhaa haati ati kalee ilmaan Oromoo irraa ficcisiiste hadhallee mataa qabattee akkasitti nama si gargaaru dhabdee balballi itti cufamtee guyyaadhaan dhamaatee gara deebitu dhabdee teetti jechuudha hadhallee ni bashannanta. Ni gaya ummanni keenya nagaan haa jiraatu haa dalagatu. Mee qilleensa nagaa baafatu dhiisa. Dhiis Jawaar Mohaammed please nama kana taa'e tuubadhu ofirraa qabeenya qabda walitti qabattee kuufatte taa'e nyaadhu. Ni gaya nyaadhu dhiiga ilmaan Oromoo walitti qabatte dhaqi nyaadhu. Bashannan keessa gaafa ilmaan Oromoo ani waan na ajaa'ibu ilmaan Oromoodha yeroo dhiigni ilma namaa jigu Jawaar mana miiliyoona 82 Finfinnee gurguratee Finfinnee keessa mana birrii miiliyoona 82 boolee manni Jawaar Mohaammed gaafadha abbaa qabeenyaatti gurguratee bahe birrii miiliyoona 82 gurguratee bahe qabeenya abbaa isaa dhaalee Jawaar dalagee fide dhiiga ilmaan Oromooti. Hadhallee deebi'anii obsine gahe ilmaan Oromoo akka baalaa harca'an akka baalaa Oromoon diigamte Oromoon salphatte wanni Oromoo irra saba kanarratti hin dalagamin hin jiru wanni hin godhamin hin jiru waggaa jahan kana wanni biyyi kun unkuramtee tokko maqaa isaati Oromoon Itoophiyaan unkuramtee baay'ee diina salphataa qoshaashaanu ariinee hunda galchine hundaa yaa'aa dhaqawween nutti dhukaasaa jira jechuun maqaa isaa. Hadha dhufee baqaata barreessina. Cadhisinis ilaalaa jira Jawaar. Qaata cadhiifna sirraa dubbannaamu. Qarallee sirraa jalaan galleen. Dheengadda biqiltuu dhaabanii barruu tantee bar dubbisu jirra. Biqiltuu dhaabanii namni kunuunse. Mooraalii kamiin biqiltuu dhaabbate irraa dubbatta? Who are you? Maal jechaa turte biqiltuu namni dagatte? Gaafa biqiltuun dhaabbatte maal jechaa turte? Hadha biqiltuu dhaabanii namni kunuunsu hin jiru. Dhaabuun nama dhibuu kunuunsu. Waan isin galchine biqiltuu irraa ni dubbatta. Ummanni Oromoo miidhame, ummanni Itoophiyaa miidhame, Tigraay miidhamte, Amaarri miidhame. Okay, san cadhifne. Finfinneen badabboo Finfinneen mira Finfinneen ni iftini bareeddi ummanni ammoo dhumatee qasharan ta'ee dhumatee dhumuuf yaa warri baankii dalagu warri maalii dalagu mindaan isaanii xiqqaa waan jiraataniin hin qaban. Ijipti salphattee si harka haftee akkam goota? Ijipti kasaarte salphatteen kaatu osoo waan feete goote. Osoo wama feete goote Ijiptiin dhuftu wama feete. Osoo nafxanyoonni osoo wama feete gooteen dhuftu jawwe nasima. Shaneen cabxe si harkaa daaraa taate galte. Faannoollee dhukkeessaa jirti dhiirti hidhatte. Daaressuu jirti akka gaariitti. Isin nam sadii sheerii waliin daladdan ummanni Oromoo haa beeku ni himna. Amma takka waan isin daladdan gabbaasaa deemna jechuudha. Abbootiin qabeenyaan gurguddoon hadha Itoophiyaa keessa jirtu bar nam sadii isin. Daawud Ibsaatii fi si'i eenyu namticha kana maqaan isaa Lidatu Ayyaaleeti. Eessa fiddan qabeenya isin abbootii qabeenyaati barsiinaadha miliyoonaroota. Miliyoonaroota eessa fiddan miliyoonar warroota kaampaanii guddaa qabu isin.
Gaafa dheengadda mana miiliyoona 82 gurgurattee baatu miiliyoona 82 gurgurattee baatu kaampaanii mee qabda qabeenya mee gurgurattee baate sheerii abbootii qabeenya wajjin qabdu mee gurgurattee baate eessaa fidde daldaalte sabii sii bu'e mallastu dhaalma sii kenne atii fi lidatu ayyaaloodhaa waan dalagaa turtan godhaa turtan waan Ijiptii waliin dalagaa turtan ummanni keenya hin beeku bara tokko rakkoon ummanni keenya qabu kana ummata Oromoo kalees yeroo sagal siiduu alamuu biyya tanaan bahu itti paaspoora Ameerikaa lafa kaayete maaltu si baase Itoophiyaa keessa maa baatee adabattee maan ta'e nama guddaa tamu jaarsa rifeensa lama baafte waan godhuu hin dandeenye yookaan as citi dhaaba siyaasaa ta'e gabbayii akka dhiiraa mormi as bayi akka dhiiraa biyya keessa taa'i mee hidhanii si ajjeesanii gabbayii akka dhiiraa yoo dandeettii siyaasaa qabaatte dura dhaabbadhu waabbichuu yoo dandeettii qabaatte akkasii ka biyya mormitoonni addunyaa mootummaa dura ta'anii morman kan agarre ka biyya keessaa baqatee biyya ollaa dhaqee Ameerikaa dhaqee mormuun agarre isin qofa dhageenye. Akka paartii mormitootaatitti gabbayii kootu araa kiiloo taa'i face to face fight him isa wajjin mee qabsoo godhi dhiiraa silaala. Kun sirraa qaba jedhi hidhamitu mamme. Itoophiyaan kana miidhamte Oromoon kana miidhamte kun bada jedhi fight face to face maa darga deemtan. Kalee badheen gadda gaafa isin hidhani si baqqala wani hidhani maal biyya jeexanii baxabaxanii bar. Gara isin qabatan wallaalanii Ameerikaan taayim awutettiin ijoollee yeroo isin jeexee waa dadhabde gartee mana fincaanii faa keessa bakkooyitti galchan teessan ijoollee balbal cufanii gartee itti jechuudha. Taayim awutettiin bakkooyi tapharraa dhoorganii waamarraa dhoorganii haga isii wanni sun irraa gaccabutti. Taayim awutii isinii kenne abbichuun. Taayim awutechuun gartee hagarraa qabbanaa'u gartee addatti yoo hafe namni gartee taa'ee adda akka yaaddamu. Akka mataa ofii kana gartee wanni asna keessanii maali jedhee irraa baratee deemu. Mana hidhaa isin kaayanii isin gabbisanii achi keessa waa mara gootanii gabbattanii wudaltanii akka hundaatiin nyaattanii dhiiga qabeenya Itoophiyaadhaa gabbaatan fiizaa nuudhaa jettan maal gootan jennaan galata uummataa himannaa kama rabbi asii nu baase manidhaati deemaa himadhaa galata fiizaa dha isinii kenne abbichuun. Ala kana deemtanii ati faa Jawaar Mahaammad obboleessa kiyya mucayyoon inni ati fuute isa mucayyoo san eenyu maqaan isii eenyu san mucayyoo aqliyyoo qabaatte abbaa warraa kee qabadhu. Dandeettii qabdaa dalagii atillee horii halaalaa ta'uu bachiisi nama kana gartee horii halaalaa ka ilmoo teetiillee akiraa teetiillee ta'u nama kana qabadhu abbaa warraa kan kee gartee siyaasaa irraa tokko yoo lakki waliin siyaasa dalanna jette asaa bahu Mahaammad Jawaar Mahaammad as bahee ifatti nama siyaasaa ta'ee mootummaa kana mormee mootummaa kana dura dhaabbatee haa wanna uummanni akkasii beekee jala deema. Uummanni Itoophiyaa dhumachaa jiraa jedha. Beelaan. Kan dalagachuu hin barbaanne dhumachaa jira. Kan akka Itoophiyaa keessatti namni dalagachuu hin barbaanne ni du'a ammallee borullee iftaalee addunyaa keessatti illee ni du'a namni jiraaf. Kun alhamdulillah rabbi illeen afaan keessan gartee rabbiin isin micciiruu isin cabsu akka baranatti Itoophiyaa keessan midhaan gartee wannaan galaan jiru. Alhamdulillah. Quufni akka baranatti Itoophiyaa keessatti argameen beeku arguu deemtani. Maatii qabna bare qotatee buucatee uummanni nagayaan dhiichisee ka islaamaa ka kiristaanaa ka waaqeffataa. Adda waaqeffataa lalu waan dalagaa jiru. Aqlii qabdaa Jawaar Mahaammad sitti mul'atu. Ijoolleen Oromoo baradha. Kiiloo obboleewwan ilmaan Oromoo jirtiin bar dhiichisanii Finfinnee keessa bar ji'a tokko caalaa dhiichisaa jiranidha. Ji'a tokko caalaa dhiichisaa jiran bar waan barbaadan wal gara kan deemanii. Maalati nama guddaa maqaa argatti ilmaan salphina kalee dalagde dhagayoon waan ati kalee ilmaan Oromoo Ameerikaa irratti dalagde. Warra miidiyaa ijaare miidiyaa irraa ari'attee warra qabsoo eegale irraa ari'attee miidiyaa Oromoon dhaabu gurgurattee mana Oromoon Ameerikaatti miidiyaa bitte gurgurattee Ameerikaa keessa waan ati baqattee akka ati baate siimnu namni gartee dura waan gootamee jiran irdii keessa wanni gabbaasuu dhabnee nama irdii namaa qotu rabbi irdii isaa gabbaasa jedheef isin dhiifne isiniif miti bare.
nutiin abbaa beekan gosa beekan ardaa beekan oromoon qulqulluun qomadhaanni abbaa torba himannu maqaa tokko maqaa keeti gartee ka itti kennaa gartee gadheen ganda kennaa gartee nu ajjeesu nu barbaaddu gadheen ganda kennaa gadheen gartee gadheen gadhee deeggartu ajjeechaa nurra murteessite nuti barwaan birii badiin qabnu oromoo qabsoofne oromoo qaama keenya cinaa waallee deemna wareegama itti kafallee fincaan itti dhunnee qocaa itti nyaannee wareegama itti kafallee hiriyaadhaa tan argachiifne si caalchifatee keessaa ilmaan si koomandoo si caalchifatee nu tuufte akka onnaatitti alhamdulillah garuu rabbi biraan tuufamne oromoo biraan tuufamne ni jirra jechuudha. Sigalee oromoo biratti hin tuufamne egaa isinirraa jedha takkana ba'ee kaleessaa dheengadda moo kana ba'ee durii naftanyaa kana isinirraa jedha egaa warra dadhabne. Okay. Tokko itti naaf isinillee isinirraa jedha egaa waa barreessu kana ittiin shugulina isin warra onneen isinirraa bilooguudha. Duuba qabsoon tuni warri qabsoo kanatti faaje dhiitamee ala gabbahee seenaan oromoodhaa badee oromoo wal nyaattee wal ajjeesu nammee kana namoonni gartee isin irratti bulchitan bari isin kanaame mucaa kana naayima maqaa isaa caaluu nyaattanitti fayyisaa leellisaadha fayyisaa leellisaa ajjeesuu irratti bar rabbiif jira malee mucaan sun bar hadha gartee addunyaa kana gubbaan jiru. Namni isin jalaa bahe ilma oromoo ta'ee oromoo qulqulluu oromoo qabsaa'u ta'ee isin jalaa bahe jiraan jiru. Ka isin waliin gartee oromoo gurgurate yoo taate malee Itoophiyaatti. Itoophiyaa miliini kadha Itoophiyaan jirtu Itoophiyaa kaleessa santu jiraadha. Itoophiyaa oromoota sabaa sablammoota. Itoophiyaa qulqullitti tata miliini kinteen Haayila Sillaasee darbii tata wayyaaneen ta'in hadha Itoophiyaa dhugaadhaa ta sabaa sablammoota ammattu ta dhugaa qulqulluu santu jira jechuudha. Kanaaf yaa Jawaar Mahammad dhagee obboleessa kee qaalii dhagee si kadha dhagee. Nuti haqarraa qabna Itoophiyaa. Haqarraa qabna qabsootan. Qoma dhaannee waan feene yoo dubbanne. Qamisii ayyoo jala turree asin geenne interneetaan hin qabsoofne. Adda duriyyeen interneeta gubboonni argitanii arabsitiimi. Akka dhiiraa dhaabbannee lollee lolchiine wareegama itti kafallee wareegama barbaachisu. Asin geenne ila dubbannullee nurraa tolti. Osoo waan feene jenne osoo abbaa feene qeenne. Osoo gaafii feene gaafanne nurraa tolti jechuudha. Qoma dhaannee kanaaf hadhallee qoma dhaannee dubbanna. Takka hadhati mana miiliyoona 82 gurgurtee nu kaaree takka Itoophiyaa keessaa lafa hin qabnu nu. Maaliif sabaaf qabsoofne? Hattuu hiree argattee fayyadamtee lafa qocattuu miti. Qoshaashaa olii gad deemtee gartee maqaa siyaasaatiin daldaaltee waa argattuu miti jechuudha. Sabaaf qabsoofne haga sabni keenya gad dhaabbatee biyyi teenya nagaa taatutti hin saammannu. Mootummaan hadha jiru ka ilma oromoo kun biyya ijaarraa dura koottaa nuun jedhe malee waliin narra biyya tanaa buufnee seenaa jijjiirraa koottaa nuun jedhe malee koottaa lafa fudhaa saammadhaa nuun hin jenne. Isin abbaa kaampaaniiti abbaa qabeenyaati hadha. Hangoo irra wal keettanii oromoo nyaachuufatu kaleessa nafxanya buqqisa haadha oromoo gurgurachoo oromoo irratti gartee dikteetara taataniitiin saba kana gurgurachuuf maaliif oromoo waliin dhaabbatiin adaa gartee Lidasuu Ayyaalee wajjinii fi Kiristaan Taaddalee wajjinii TPLF in kalee fiduudhaaf tattaafachaa turtanii TPLF gartee isin harkaa qilee buutee jechuudha. Hadha wal nyaachuuf jirti kunu. Bu'aan qabdu TPLF isin abdattee ibidda seentee akkasii sareen isin nyaattee dhiirti gartee kallacha dhooftee taanii dhagguurtee tun maqalee galtee wal nyaachaa jirti hadha. Shaneen isin gartee ijoollee Oromoodhaa miskiina gaaraa yaaftanii fixxan qawwee hirkistee galaa jirti ijoolleen kunu. Salphaattanii rabba kana isin gatee isin wal nyaattanii akka dubartii wal keessa garagaltanii wal gudeeddanii akka dhiyoodhaa. Wal keessa garagaltanii dhiiraan namni dubartii gudeeddaa dhiiraan wal gudeeddanii wal keessa garagaltanii waan namni dalanii dalaydanii hin dubbanna kaama gabba ooftanii gan baasuu deemtanii waan jiru dhaabbadhaa. Keessaa Jawaar Mahammad dhaabbadhu isa abbichuu raafi. Hafi nama kanarraa. Wanni abbichuun dhufte ija teennaan nu dhufte dhaabbadhurraa. Hundattuu abbichuun nama godhee gannu dhaabe. Akka Oromootillee akka Itoophiyaattillee akka uummata Rabbi aman Islaamattillee namni kun galata guddaa nuu qaba lubbuu teenya keenyaaf abbichuudhaaf.